بر أنا كان زينجي دريدو على فورموتي حواسني تفيد منجرو نجينا صابني من درجة فلمنا خناني فلمنا بركة خنو منجيرا إنسان قرم دي مجرد قرم دي مجرد كيفدو قالوا ولي عندما كنا دريدو على فورموتي قالوا سبب سبلموت دادات الرجرات أكسين جيرا كينيان غرغر أكنو منجيرا واردا أبو ما في نمني خيس جراتان غراغر أما خان سومالين جو ترتو مقالات سبعوندا كيس جرات أمارة جرا أداري جرا سبعوندا كيس جرات دارو أبو مان تورموت أما وانت سومالين تنا جاي بران اللي لفتي تورموتي قالوا دريدان تافرنك اللوتي تورموتي سبعوندا تفيد ما تجراتا خنان جاي بران أما سومالين كجو جرسان بر أورمون أشرا ومان قال دور جتشا بيجا بيه دردوان مقالة فدرالة وانت جامع هيرا بيجتيران جرودي إشين دردال لفا أوروميا جل ترتيج أوروميا جل جرتي قالوا مو سبب سالموتا بولشا خجي سومالي في أورومورا مقالة فدرالة خجي هيرا بيجتي قبرتي وانت مرتاي بريفامي هنجرو تاني دردال لفا أورومودي خجي سومالين قبائي أبيجي ريفا مقافتو قباجي مجان سو مقالة دردال خيسا تايجتو هوتيلو مقالة دردال أنا بكي كده باني حواسني خيجة جولي كني درينا جوتو يدو جرادولنا Oromoon salphatti maal jee diradawaa nuti akka beeknutti sabboota keenya irraa akka dhageenyattis magaalaa diradawaadha Oromoon killee fi aannan fa'aa fiddeetuma gurguratee galgala iskuul biratti achi baatee baabura hortee yaatee galtii diradawarraa humaan qabate. Kanaafi as keessatti Oromoo salphise Oromoo xiqqeesse Oromoon diradawaa keessaa akka ishiin humaan qabne akka waa ati baabura bakka jiru baabura barbaadu jirta ati ibsa antana dhibde baaburri kun bikaas kursareessaan deema. Namichi fi dura dhaan beekuun isaa barbashoo qaxaraa bulte fakkaata. Yaa namti bar namti sana amma nama bara jabuuti irraa dhaluutan diradawaa galee nama jabuuti irraa dhaluutan diradawaa karaan baabura hin jiru. Karaan keessa jiru seen. amma dhaggeeffadha muutara kaadhu warda muutara kaadhu wanta akkas addusii baasuu barbaada warda laa dhaggeeffadha warda ummanni biyya tanaa biyya nan jiru tana keessa ummanni biyya tanaa ummanni biyya nan jiru tana warda na dhaggeeffadhu waree dhiisina dhaggeeffadhu dubbina addusii baasuu barbaada hunda keessa warra jala sabaa lammoota tan tanteetu asii nama dhibee diredaa keessa sabara hawaasni oy addan si baasaa dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu biyya nan jiraadhu Niizerlaandi jamti ummanni biyya tanaa parsantaa 25 ummanni biyya tanaa ummanni baqataa parsantaa 75 baqataan kun sanuu baqataa inaa tokko qofaa miti sabaa lammoota Afrikaatiif hedduudha garuu magaalaan tutta sabaa lammoota tinjaan biyyi tun biyya teenya biyya Niizerlaandi jan magaalaan tunis teenya jan malee kun immoo yoo jiraate warri jiraannu kun nuti biyya tana lammii biyya tanaan godha biyya nama keessan nu godha annee kadhataa jiraatu jirra malee biyya tana nuutu isinirra guddoo nuu isinirra bal'aadha nuu biyya tana booda sabaa lammoota teenya jenneeni falmaan jiru takka illee yoo dubbanneewu waa hafuurree kanaan duraan bo'u. Biyyi sabaa lammootaan jirtu baribsaa. Biyya ati amma reemuun tana maal jette ati maal jette ati amma maal jette diradawaan sabaa lammoota hin jenne. Ammoo. Sabaa lammoota keessa jiraatan jenne. Lafa Oromooti garuu sabaa lammoota keessa jiraataan jee. Biyya sabaa lammootaatti waan jamutti oofutti hin jirtaniire. Biyya sabaa lammoota wanti jaamu hin jirtu akkamii sabaa lammoonni biyyooli qabu. Duuba booddee biyya sabaa lammoota jechuun bar biyya federaalii harkaa qabu jechuudha. Itti galan malee biyya hin qabani fakkeenya fakkeenya himee bara amma fakkeenya namni hundi numa jiraan amma nuti Oromoon amma biyya afaan nuti hin beekne keessa deemee jiraan. Saniifuu lafti ta'e Oromooti garuu hawaasa garaagaraa irra jiraataa jennaan. Hawaasni sun eenyu jala jiraatu qaba akkamii jiraatu qaba kana qofa adda baasanii. Amma isin sanii amma yoo gaa dubbii dhugaa dubbii nuti gaa amma dhaggeeffadhu baay'ee. Namni lukkuu tokko kan kana keessatti jeeqaa jiru. Saniifuu dubbii tana wanti gaaffiin si qaba. Oromoo jira murteessuu dandeenyu maali warra gurguddaa jira bakka kanarratti qaallichi maal jettee naani. Aboo an abbaa badhaatu an Kadir Jawaatis nan ragataa. Mana kana sibirratti ati ifitti qabdee sibira jiraatte turtee guutuutu manni kee kun waliin qabdani yoo sibira ammoo waggaa lamaa sadiis ta'e hanga takka haalma jiraatu namni tokko fakkeenyaaf dhufee sibira manuma kee
Sanboota mana san waliin qabdani. Waliin hin qabnu kiyya jechuudha. waliin qabnu kiyya ama duuba maal mana keetaan kanatti dirdhawa maaf kanan jen oduma anis mad dhaggeeffadhu anis hin beeku mana na keessa Ani bar oy na dhaggeeffadhu anis hin beeku anis laal dubbiin amma dirdhawatti taate dhagee ibsa. Waardaa na dhaggeeffadhu Deemu bar waan hin jirra dhaggeeffadhu. waardaa na Miila dhaggeeffadhu kee qofa neegini. Dirreedhaan ammallee dhaggeeffadhu ammallee borullee jechuudha. Hawaasa garagaraa irra jiraataa jira. Kuwwaan ani takka ajajuu miti takka waan ati har'a lafaa kaatee dirreedhaan Oromoo qofaa jiraachuu qaba jettuu miti. Dhugaa walitti dhugaan dhaggeeffadhu dhugaa wal himi liqimsi borodhu. Saniifuu soo bakka kanatti Oromoo bakka qofaa jiraatu jechuutti hin jirtu. Mirgi abbaa biyyummaa xiyyaanaa kabajamuu jechuun jirti malee. akkas. ibsa yaada kana dhume manni arraa rabshaa qaba. Dubbatee caraanaaf kenne yoo tokko miti godhata. okay Miti godhata. Muhammad miti godhata sagalee deebitu. O anaaf immoo isa moo iskee dhumoo na turen. iskee moo Well, wanni mana keessaa kahaa jiru waan gaariidha. Ija gaariidha yoo ilaalan namni magaalaa tokko keessa yoo jiraate sabab lammiin kamiyyuu yoo jiraate uumaa rakkoo hin qabu. Biyya addunyaa kana gubbaarra Landan keessa kan jiraatu baqataatu jedhu rakkoo hin qabu. Garuu baqataan sun ol kahee uummanni biyya kana keessa jiraatu abbaan biyya kana keessaa takka hin qabu nuti maaliif gurguraadha jedhee yoo gabbahee afaan guuttatee miidiyaa irratti dubbatu. Egalee mika achi keessatti kabajamee aangoon illee kennamee fi of danda'a hanga takka of ijaaraati jiraadha jedhamee mirga soo kennamee fi jiru mirga kanaa hun qabdanii gadhiisaa bahaa ishiin kaleessa aananiif killee gurguruu dhuftanii magaalaan teenna jedhee namni jazbaan hundi ol bahee miidiyaa irratti quufa akkanaa namni yoo dubbatu osoo Oromoo waan haganaati miti waan kanaa gadi dubbate gurguraansa yoo lubbuun hin jiru yookiin ajjeefameera yookiin mana hidhaa jira. Osoo Oromoo waan Sumaalee xiqqeessu waan akkanaa dubbate yoo namni sun lubbuun hin jiru qaata ajjeefama. Biyya haqaa fi seenaan illee qabnu magaalaa Direedawaa keessa taa'ee namni tokko gabbahee magaalaa keenya keessatti isin kaleessa dhuftanii magaalaan teenyaa bar hin jiraatin namni isaan jedhan jiru namni magaalaan Direedawaa kaasee hin jiru. Seenama jiru Dr. Abiy kaasee seenaa saniyyuu hojiitti jijjiiree osoo seera godhee seera paarlaamaa irratti murteessisee magaalaan Direedawaa Oromiyaa jalatti deebite jedhee osoo raggaasiisee gurbaan kun aaree waa jedhe okay. Osoo wanni takka hin jirin gabbahanii akkanatti qubsan hammachuu kenna kana shururuu jennu kana zalaalamii gadda kanaan dura gajee qeerroo san amaarri akkanatti gumboostee magaalaa Direedawaa keessatti saatanaa umnaama warri jedhamu tokko ni yaadattani gaagaamni jarri uumaa turte osoo shururuu jennu osoo hin hammanne. Tunniinis har'a osoo shururuu jenna magaalaa Direedawaati kaasaa bashallamiiti miti Direedawaan ta'e Oromooti. Akka Oromoon jedhetti bulti. Yoo ta'uu fi baate hin deemti mangaduun carqee argallaacha. Waan Oromoon murteesse Oromoo kabajjee seenaa Oromoo kabajjee aadaa Oromoo kabajjee Oromoo magaalaa san keessa jiru kabajjee ni jiraatti. Hin jiraattu yaa. Kaadeemtu kara Maqdishoo adeemtu kara Hargeysaa nu bakka deemnu qabnu achitti dhalannee achitti of beekne. Oromoon bakka sanarraa kara deemu hin qabu. Ishururuu kana dhiisaa ishururuu kanatu namoonni murtaa'e faayidaa yeroo achirra jiru qofaa fi aangoota yeroo gabaabduutiif jedhee seenaa Oromoo jallisuu kanatu ishururuu kanatu yemaannim kara deemtu nurratti bahee fincaana. Kuni kasirraa qabu namni afaan takkaan jabaatee yoo ofirraa qolate qofaadha. Hin ta'uudha. Haadha jajallisnee nu hin hammannaa magaalaa sabaaf sablammiiti. Magaalaan tumiyyuu addunyaa irratti magaalaa sabaaf sablammiiti. Namni keessa jira nagaan jiru. Garuu aadaadhaa fi eenyummaa qe'ee nama sanii kabajee aadaa nama sanii kabajee eenyummaa nama sanii ragaa bahee jiraata malee nama arrabsaa nama xiqqeessaa saba xiqqeessaa jiraachuu hin danda'amu. Abiyyi ni xiqqeesse namtichi. Uummata Direedawaa afran qalloo xiqqeesse. Aananii fi killee gurguruu dhuftanii biyyan qabdanii nuun jedhu. Akka inni guyyaa tokko dingata baabura yaabbatee jimaa qama'uu dhufu itti agarsiifamuu qaba. Jimaa qama'ee mirqaanee achitti akka hafe itti himamuu qaba. akkas Digaleemi kana yoon godhin shururuun kun biyya osoo shururuu kennu biyya dabarsinee kennu kutaaleen Oromiyaa garanaa daangaan garanaa ciram Oromoon gidee hunda boohaa jiraachuu qabu. Jabaachuu qabu. Maashi qabatee dabbannu haqqa ነው. ትክክል አመሰግናለሁ ናሊብሳ ታንክ ዩ ብሮ ሆየ ታንክ ዩ ዱቢን ተነ ብረ ኢሳ ተነ ብረ ደበ እንጀስቱ ኢንቶፍ ነው Dubbaddu ammoo nama biraa carraa qabu. ዱባት Okay, gaariidha.
Wannoonni magaalaa san keessa taa'aa jiru hundinuu likkii miti. Magaalaan magaalaa Oromooti. Oromoon akkuma baafii dhiyaa fi kibbatti Finfinnee falmattee harka isii deebifattetti magaalaa Dirree Dhawaatiif ol kaatee dhaabbachuu qabdi. Kuni waa'ee Afran Qalloo fi waa'ee uummata Harargee qofaa miti kun waan Oromooti kun. Magaalaa Booranaati, magaalaa Arsiiti, magaalaa Wallaggaati, magaalaa Jimmaati. Magaalaa Oromooti magaalaan tun. Kana keessatti wanni karaa saniin dalagamaa jiru piicharii mucaa tokkichaas bahee dhufee dubbatee kana ilaalina Oromoo. Mucaa kana bira eenyufaa jira. Bakka sanarratti eenyufaatu argame. Ogaasoo inni irratti argame kunoo. Ogaasa jechuun abbaa gadaa jechuudha. Abbaa gadaa kuni paartuma mootummaa irraa takka. Oromoo mootummaan achi kaayatti irraa damoosa kana mootummaa abbaasaaf. Waan kana keessa waa hedduu jira jechuudha. Magaalaan tuni Somaalee fakkaachaa jirtis arkaa jirraati. Uummanni Oromoo magaalaa guddittii jechuudha. Dura qabsoon Oromoodhaa, sochiin Oromummaadhaa, artiin Oromoodhaa tarra guddatte tun caayaan Afran Qalloo magaalaan guddoon arra namni Somaalee tokko jechuudha kalkalee baqatee dhufee achi keessa taa'ee Oromoo xiqqeessee qushaasheessee cal akkanatti jechuudha manuma isaa keessatti walitti qabamtee manguddoon lakkii magaalaan tuni magaalaa isaa fi gurguraati isinumaa takka irraan qabdanii dheengadda qoraanii fi killee gurguraas dhuftanii gizee jaamu kuni namummaa keeti eenyummaa keeti lafa keeti irratti ummata keeti irratti taphachuudha Somaaleen jechuudha. Wiijas nuti waa'ee gosummaatii miti asitti waa'ee isaa fi gurguraatii miti waa'ee lafa Oromooti. Magaalaan tuni guutumatti Somaalee hojii daangaa hin qabnu Yabuutiin Somaaleen sabni tokko biyyuma takka qabaata. Biyya dhibban qabaatu. Sabni Itoophiyaadha keessa jiraatu biyyuma takka qabaata. Keeniyaan qabaatu, Somaalilaandiin qabaatu, Yabuutiin qabaatu, Itoophiyaan qabaatu. Wannummaan mootummaan Itoophiyaatu Somaaleen akka lafa teenya babal'ifattu maaster pilaaniin karaa Finfinneetiin ture karaa Harargee kanaan akka deebi'u godhamuuf kunuunuuf hin galle nuti. Kanaaf uummanni Oromoodhaa waan kana keessatti bal'isaa keessaa'u artistoonni Oromoodhaa stand up Ali Birraadhaaf dhaabbadha magaalaa Ali Birraati magaalaa Ali Shabbooti handhuura qabsoo uummata Oromooti Dirree Dhawaan magaalaa har'a Somaaleen gabbaatee keessatti heddummaatteef keessatti investi gooteef gabbaatee ittiin tattaphattuu miti. Kana warri achi keessatti waan adda addaa aangoo adda addaa qaban saayibummaa hojii qabaachuu danda'an hiriyummaa hojii qabaachuu danda'an ani saayibummaa Somaalee hojii qabaadheef lafti Oromoo lafa Somaalee ta'uu hin dandeessu. Never ever hin dandeessu. Ifuma dhibdanii jechuudha. Kanaaf mootummaan federaalaa ifraanfachuu hin qabu. Waan kana fageessee karaa poolitikaa isaatiin illee ilaaluu qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa asirratti maaliif akka osoo hin beekneen dhimmi magaalaa Dirree Dhawaa isa ilaalchisu? In arkuu mootummaan naannoo Oromiyaadhaa waan kana. Arra yoo keessummaan takka dhufte Mustafeedha magaalaa Dirree Dhawaa dhaqee ilpoortiraa nama fuudhu. Militarii isaati hojii. Magaalaan tu mootummaan naannoo Oromiyaadhaa magaalaa tanaa hojii hariiroo bareedaa maaliif hin qabaanne?